Do you ever wondered why English words don't sound the way they are spelled? Dibeetani maaliif akka Ingiliffa keessatti wanti barraa'ee fi sagaleen wanni nuti dubbannu adda adda maaliif akka ta'e ni beektani? Okay? Sani rakkoon ta'e jechuudha. Hello and welcome. In this video, we'll explore the 44 English sounds, also called phonemes. Okay? Baga dhuftanii kutaa irraa kana keessatti wanti ilaaluuf deemnu waa'ee sagaleeti jechuudha. Ingiliffa keessa sagalee 44tu jira jechuudha. Maaliif yoo waa'ee leetarii ka dubbannu ta'e leetariin akkuma beekamu 26 jechuudha. San keessa dubbachiistuu 5 yookiin vowel kan jennuun 5tu jira. Okay, kanneen hafan immoo maali konsonantii jennaan. Okay? Amma nuti kan haasa'uu deemnu waa'ee leetarii, waa'ee qubee sana osoo hin taane waa'ee sagaleeti. Okay? Do you ever wondered why English words don't sound the way they are spelled? Dibeetani maaliif akka Ingiliffa keessatti wanti barraa'ee fi sagaleen wanni nuti dubbannu adda adda maaliif akka ta'e ni beektani? Okay? Sani rakkoon ta'e jechuudha. It is all about sounds, not the letters. Maaliif wanti rakkoo nuti ta'e jechuudha. Wanni barreeffama kana dubbisu nuku ta'e jechuudha. Akka itti barraa'e waan biraati, akka itti sagaleessinu waan biraati jechuudha. Afaan biraa keessa addaa jechuudha Ingiliffaan kun. So suni maali? It is all about sounds, not the letters. Kana jechuun waa'uma sagaleeti jechuudha kun sagalee yoo sirriitti baranne, okay? Dubbisuun hundi gochuu kana booda. Why letter it letter A B C D ete okay A B C D F G jechaa oltes okay barreeffama san sirri dubbisuun tasuma dandeessu hamma waan amma baratu deemnu kana baratutti jechuudha. Phonemes jedhama in sagalee. Okay, we have 44 sounds in English. Ingiliffa keessatti sagaleelee meeqatu jira? 44tu jira jechuudha. Okay? So we first gonna talk about consonant sounds, especially in today's class. We're gonna focus on B sound. Okay. So why kana ilalla kana keessa kana irratti yefanu why consonanti jechuudha. Why dubbifama ka jennu jechuudha. Dubbifama yeroo jennu why qubee haasawutti jirru jechuudha. Why sagaleeti. Okay. Why sagaleeti yeroo jennu ifa isinii ta'uu dhabuu danda'a. Maaliif afaan biraa keessa wanni akkanaan jiru. So itti seenne haa ilaallume. As I have tried to mention earlier, in English we have 44 individual speech sounds. Akkumaan jalqaba irratti isin ibsuuf yaale Ingiliffa keessa leetarii osoo hin taane okay soundii jechuudha. Sound speech tokko tokkoon isaanii 44 kan ta'an jiru jechuudha. Okay, known as phonemes. Phonemes jedhamuun kan beekaman jechuudha. Okay, these are the smallest unit of sound that distinguish one word from another. Kana jechuun maali? Smallest unity kan ta'e jechuudha. Baay'ee xiqqaa kan ta'an. Okay, akka blookii amma fakkeenyaaf manni yeroo ijaaramu. Okay, blokeeta yookiin bricks fayyadamtaa miti. Inni tokkichaan sun jechuudha. Akka sagalee sanitti bakka bu'a. Sagaleen takkittiin san jijjiirama guddaa fidde jechuudha. So it is the smallest unit sound that distinguish one word from another. Jecha tokko tokkorraa adda kan isa taasistuudha jechuudha. Sagalee kan jedhamu kun. Again, as we have tried to say earlier, we have 24 consonant sounds and 20 vowel sounds. Maaltu jira? Ingiliffa keessatti konsonanti yookiin dubbifamaa jechuudha. Sagaleen jechuudha. Qubeen hin jenne jechuudha. Letter jechuutti hin jirru. Ammallee irraan isin deebi'a. We have 24 consonants. Konsonanti yookiin dubbifamaa meeqatu jira? 24. Okay? And 20 vowel sounds. Dubbachiistuun immoo 20tu jira jechuudha. Dubbachiistuun nuti yeroo biraa beeknu meeqa? 5 jechuudha. Amma kun hin dalagu jechuudha. Kuni leetariidha. Waa'ee leetarii yeroo dubbannudha jechuudha. Waa'ee qubeeti jechuudha. Amma kun waa'ee sagaleeti. So maal akka ta'e takka takkaan kan ilaallu ta'a fuuldura. So kutaa irraa kana kan irratti xiyyeeffannu waa'ee konsonantiidhaati jechuudha. Konsonantii keessaayis yookiin dubbifamaa keessaayis sagalee P soundiiti jechuudha. P sagalee P jedhamtuuti jechuudha. Sagaleen P jedhamtu tuni akka sagalee jecha pen jedhamtu keessa jirtuuti jechuudha ni beektan namooti. Okay?
So wanti nuti amma addatti ilaallu maali? It is one of voiceless sounds. Sagalee Ingiliffa keessa jiran keessaa sagalee tan hin qabneedha jechuudha. Voiceless jedhamuun beekamti. Voiceless yeroo jennu yeroo jecha kana jennu yoo laagaa keenya qabanne, okay? In sossootu jechuudha, vibration uumtu jechuudha. Your vocal cords does not vibrate. Kana jechuun laagaa keessan qabattanii yeroo jecha kana jettan in sossootu laagaan. Vibration uumtu jechuudha. So saniif voiceless jedhamti jechuudha. Wanti laagaa keenya yeroo jennuun sossoofne hundi sagaleen maal jedhamuun beekamani? Voiceless jedhaman. Kan laagaa keenya sossoosan yeroo nuti jennu maal jedhamuun beekamani? Voiced jedhamani. So amala isaa keessaa amala sagalee pa jedhamtu keessaa voiceless ta'uu isaati jechuudha. The other thing, wanti biraa plosive ta'uu isaati jechuudha. Plosive jechuun stop sound. Kana jechuun sagalee dhaabbatu tokko jechuudha. Maaliif jechuudha? Maal jechuudha? Yeroo jecha kana jennu air is completely stopped and then released suddenly jedha. Yeroo jecha kana jennutti air completely stopped. Hafuurri guutumaa guututti dhaabbachuudhaan and then released suddenly. Dingata yookiin hatattamaan gadhiifama jechuudha. Al tokkoon gadhiifama jechuudha. Erga walitti qabamee gadhiifama jechuudha dingata. Okay? Maal jechuudha kana jechuun. So let me tell you how to say the sound P. Okay, now let me tell you the steps how to pronounce P sound. Okay, sagalee P jedhamtu tana akkamitti akka sagaleessinu waliin haa ilaallu. The first thing you should do is you have to close both your lips tightly. Hidhiilee tee lameen akka gaariitti walitti cufta jechuudha. Okay, step number 2, build up air pressure behind your lips. Maal uumta? Build up air pressure, dhiibbaa qilleensaa uumii jedha. Behind your lips. Hidhiilee tee lameen ta cufamte tana duubaan dhiibbaa qilleensaa jabaa tokko uumii jedha. Akka alatti akka dhiibuu akka ta'u jechuudha. So then release lips suddenly. Sambooda hidhiitee release the lips. Gadhiisi jechuudha hidhiitee suddenly. Tasa gadhiisi jechuudha oduma qabdee teessuni. To let the air escape like tiny explosion. Kana jechuun akka qilleensi keessaan miliqee ba'u jechuudha. Okay? Akka dhukka'a wayiiti jechuudha. Akka dhukkaa'anii qallaan tokko gartee hidhii kee lameen jidduun utaalee ba'u taasisii jechuudha. Kana jechuun sagalee jettu tana yeroo jettu hidhii tee akkumaan amma siinjee kanatti walitti qabdee jettu maal goota? Walitti qabamee hafuurri dhiibee yeroo takka baname tajaajilu jechuudha. Okay? So it is very easy, right? Yeroo kanatti laagaa keessan qabadhaati ni sossoo'amoo hin sossoo'u laala. Hin sossoo'u tasa laagaan. Okay? Yeroo b jennu garuu ni sossoo'a faallaa isaatiin jechuudha. Waa'ee isaa kutaa itti aantutti waan laalluuf. Okay? Ammaaf waa'ee p irratti focus goonu. So jechoota meeqaatu jechoota hedduutu jira jechuudha Ingiliffa keessa. We have so many vocabularies that made up from p sound. Made up from p sound. Okay? The first one is pen, pig, pot, play, paper, apple, happy, cup, hop, print, people, pop, pan, push, pull, piano, pink, park, paper. So jechoota hedduutu jira jechuudha. Those are not the only words we have that made up from p sound. Okay? We have a lot of words, but we just focus on those. Okay? Kanarratti xiyyeeffanne jechuudha malee kana qofa miti jechuudha. Okay? So again, from all of these words, we just focus only on few of them. Okay? Muraasa isaanirratti xiyyeeffanne fakkeenyota wajjin haa ilaallu. Okay? So isa jalqabaa pen ka jedhurraa. Okay? Qalama jechuudha miti. So fakkeenya nuti jalqabarra ilaallu maali? Nam tokko I lost my pen jechuun hima irraa ijaaraa deemuun gaariidha jechuudhaaf. Waa'ee sagaleellee ilaalaatu jechoota as keessaa muraasa fudhannee, okay? Jechoota muraasa fudhannu kana hima sadii afur irraa ijaarree, okay? Maaliif yeroo takka waan hunda laalu waan lama sadii wal qabsiisnee ilaaluun gaariidha. So pen jechuun qalama ni beektanii. So hima akkamii ijaaruu dandeessan jecha qalama jedhurraa ka jedhudha.
I lost my pen. I lost my pen. Yeroo jedhamtu qalama koo dhabeera yookiin na jalaa badeera jechuudha. Inni itti aanu give me a pen. Give me a pen please jedhamtu. Give me a pen please. Kana jechuun mee qalama kee naa kenni jechuudha. Maaloo jedhee afaan nagaatiin gaafachaa jira jechuudha. Inni itti aanu this pen writes well. This pen writes well jedha. Qalamni kun sirriitti barreessa jechuudha. Maal jechuudha? Qalamni kun bareedaa barreessa yookiin sirriitti barreessa jechuudha. Himatti aanu where is your pen nam tokko qalamni kee yookiin qalamni kee eessa jira sin jechuu danda'a. Kam jedha? Where is your pen? Where is your pen? Akkaataa itti dafee jedhamu haashaa qallu yeroo hundaa. Where is your pen? Osoo hin taane where is your pen? Okay, where is your pen? Where is your pen? Qalamni kee eessa jira jechuudha. Jechi inni itti aanu pig ka jedhudha. Pig booyyee jechuudha. So the pig is fat yoo jedhamu tokko the pig is fat. Booyyeen sun furdaadha jechuudhaaf. I saw a pig today. I saw a pig today. Asirratti see ka jedhu irraa dhufe base wordiin isaati jechuudha. So ka jedhu kun see ture jechuudha. Laaluu ka jedhu so past jedhamu. I saw a pig today. Arraan tana maalin arge? Booyyee argeera jechuudha. Okay? Inni itti aanu that pig is cute. That pig is cute jette jechuudha. Kuuta osoo hin taane cute. Okay? That jenna kanas that hin jennu. Okay? That hin jedhinaadha. So that pig is cute. Booyyeen sun bareedaadha jechuudhaa fi booyyeen bareedaa miti garuu bareedaadha jedhaniin isaanii haa ta'ume. The pig run fast. The pig run fast. Run. Okay, run. Yeroo jennu akkas dubbifna jechuudha. The pig run fast. Booyyichi suni saffisaan fiigaa jedha. Okay. Jecha saawandii P irraa ijaaramu inni itti aanu pot ka jedhu. Pot jechuun okkotee jechuudha. Distance ni jedhama mitire wantootuma akkasiiti jechuudha. The pot is hot. Okay. Pot is hot yeroo jennu okkotichi sun ho'aadha. In distance sun ho'aadha jechuu dandeenya. I broke the pot. Okkoticha cabseera. Okay. Put rice in the pot yoo jedhe okkoticha keessatti ruuzii naqi jechuudha. Put rice in the pot yoo jedhe jechuudha. Okay. Inni biraa this pot is big jedha. This pot is big. Kana jechuun okkotichi kuni guddaadha jechuudhaafi. So baay'ee salphaadha miti.